Shamaar Kafuunee daawwattootaa fi hordoftoota AGM akkam jirtan nageen rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jecha AGM irraa oduu addaa haasawaa Maarroon gaafa ebla 15 godhee qabannee isiniif dhiyaanneeti jirra. Haasofni kun guyyoota 2-3 dura kan taasifame yoo ta'u haasawaa sa'aatii tokkoof walakkaa yeroo ayyaana kabajatan Maarroon haasa'ee keessa gaggabaabsee yeroo daqiiqaa 10 hin caalle keessatti kan isiniif dhiyeessudha. Ijoo dubbii Maarroo ebla 15 irratti dubbatee kan guyyaa 2 dura haasawaa godhee gama keessan dhiyeessa. Tamsaasni keenya idilee guyyaa guyyaan AGM irraa isiniif darbu bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf warroonni YouTube channel keenya subscribe hin godhin YouTube channel keenya subscribe godhadhaa jecha amma kallattimaan gama ijoo dubbii Maarroon haasawa isaan akka boombiitti diina rifachiisu taasisetti isin ce'isaa hanga xumura qophii keenyaatti nu faana turan affeerraa kennam. Qurxummii fi galaanni wal keessa nammee wal keessa jira jechuudhaan Maarroon haasawa isaa kan taasise. Haasawa kana kan jedhaniif immutu waraanni bilisummaa Oromoo ebla 15 hawaasa bal'aa wajjin Oromiyaatti kabajuu ilaalchise. Galaanni ummatichaa qurxummiin immutu waraana bilisummaa ummata keessatti argame. Guyyaa goota ebla 15 hawaasa isaa wajjin kabajaa jiru ilaalchisuudhaan dubbii ijoo tana lafa kaa'e. Maarroon haasawa isaa keessatti goonni ebla 15 qofa in wareegamu goonni yeroo hundaa wareegama goonni baddaa lagatti gammoojjii badda dareetti hallayyaa fi bosona keessattis lafa hundattuu goonni ni wareegama bonaa fi gannattis arfaasaa fi birrattis goonni ni wareegama goonni lafa hundatti wareegama. Haa ta'u garuu kan ebla 15 kun seenaa addaa qaba jedhee Maarroon itti dabaluudhaan ebla 15 gaddaa fi gammachuudhaan miira kanniin lamaaniin yaadanna jedhee. Miira gaddaa kan yaadannuun hooggantoota adda bilisummaa Oromoo hayya duree adda bilisummaa Oromoo itti aanaa hayyu duree fi hayyoota siyaasaa fi walumaa gala hooggansa dhaabichaa 10 bakka tokkotti dhabuu kennaaf gadda guddaatu nutti dhagama. Gammachuun immootu hooggantoonni sunniin yeroo shiftoonni Somaaliyaa qabanii warri Islaamaa adda bahaa isiniin ajjeefnu warra Kiristaanaa isin finna jedhan san warri Muslimaa nuti kutaalee Oromiyaa garagaraa irraa amantaa garagaraa irraa walitti qabamne kan walitti qabamne immootu waan biraatiif osoo hin ta'in Oromummaa takkittiidhaaf qabsaa'uu fi yoo nu ajjeeftan akka Oromootti nu ajjeesaa yoo ganu dhiistanis akka Oromootti ganu dhiisaa malee nuti Islaamaaf Kiristaana jennee gargar hin baanu jechuudhaan tokkummaadhaan bakka tokkotti wareegamuun isaanii tokkummaan isaan kaleessanuuf lafa kaa'an sun har'a dagaagee latuu isaatti gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Gaddaa fi gammachuuf kan yaadannuun sababa kanniin lamaan jedhee Maarrooni. Amajjii tokko yeroo kabajannee jechuun baatii 5 dura amajjii tokko gaafa kabajannu waa hedduu karoorfannee karoorri keenya sun immootu parsantii 90 nuuf milkaa'eeti jira. Milkii guddaa argannee jirra hidhannoos hidhannee jirra jedhee Maarrooni. Amajjii tokko gaafa kabajnu karoora hedduu qabaachaa turre karoora san keessaa waraana bilisummaa Oromiyaa kutaalee Oromiyaa hundatti bal'isuudha. Gaafa san waraanni bilisummaa Oromoo iddoo murtaa'an qofa ture. Har'a garuu kutaalee Oromiyaa hunda keessatti waraanni bilisummaa Oromoo bobba'ee lolarra jira. Bakki waraanni bilisummaa lolaa hin jirre tokkolleen hin jirtu. Kutaalee Oromiyaa 11 hunda keessattuu waraanni bilisummaa qabsoo gaggeessaa jira. Kun milkii guddaa waraanni bilisummaa Oromoo ji'oota 5 keessatti argamsiisedha jechuudhaan Maarroon dubbate. Namooti gariin nuti shaneedha nuun jedhan mootummalleen isin shaneedha nuun jedhan nuti shanee hin beeknu nuti shanee miti nuti woboodha. Woboo jechuun waraana bilisummaa Oromooti jedhee Maarroon. Maqaan kennaa waraana bilisummaa Oromooti. Woboon kan qabsaa'uuf saba isaatii fi shanee fi 50 isaan oofan hin beeknu uummanni Oromoo garuu miiliyoona 50 jechuudhaan haasawa isaa miidhagaa kana itti fufe. Finfinnee seenuudhaaf karra Finfinnee 5 jalaa lolaatii jirra. Karra Finfinnee 5 itti marsinee Finfinnee seenuudhaaf lola hadhaawaa gaggeessaatii jirra. Daangaa Finfinneetti marsineetiniin lolaatii jirra. Daangaa Finfinnee irraa diina wajjin wal haadhaa jirra. Qabsoo kana mootuu Finfinnee seenuudhaaf
inuma turra malee ni urraa akkuma boombiin jette san karra Finfinnee jalaa lola gaggeessinu kana irra aanne Finfinnee seenne handhuura Finfinnee walakkaatti waraanni bilisummaa Oromoo qabsicha galmaan ga'uudhaaf hin hojjeta jedheeti jira Jalmaarroon. Rakkoon keenya guddaan injifannoo keenyaa guduunfuu dhabuudhas jedhee Jalmaarroon haasawaa isaa ebla 15 irratti taasiseen. Yeroo waraanni bilisummaa Oromoo magaalaa tokko yookaan naannoo tokko loleetiniin diina mancaasee bira darbu isin qabsoo inni wareegama itti kaffalee lafa inni bilisoomse san injifannoo inni argamsiise kana tiksuu qabdu guduunfuu qabdus jedhee Jalmaarroon. Waraanni bilisummaa Oromoo magaalaa tokko yeroo bilisoomsu waraana diinaa yeroo ajjeesatiin bira darbu waraana qawwee waraanni sun irraa du'e san fudhaa hidhadha naannoo waraanni bilisummaa Oromoo bilisoomsisan immootu injifannoo san tiksa. Waraanni bilisummaa Oromoo lafa bilisoomsaa deemu isin tiksu dirqama qabdan jechuudhaani. Kanaaf rakkoo guddaan injifannoo kennaa guduunfuu dhabuudha. Injifannoo nuti argamsiisaa deemne bira dabarru magaalaa fi naannoo baadiyyaa nuti bilisoomsaa bira dabarru isin tiksuudhaan injifannoo kenna guduunfaa deemuu danda'uu qabdan jechuudhaan waadaa kana uummatatti dhaammatee Jalmaarroon. Jalmaarroon itti dabaluudhaan asfaaltii fi bishaan sobaatiin hin gowwoomina. Mootummaan kun asfaaltii isiniif galchina, karaa isiniif baafna, bishaan isiniif galchina, hospitaala isiniif ijaarra jedhanii isin gowwoomsanii kaardii filannoo isin fudhachiisanii yeroo filannoon darbe mootu qubaa isiniin qabanii deebi'anii kan dhufan waggaa 5 boodaadha. Kanaaf asfaaltii sobaa fi bishaan sobaatiin waadaa sobaatiin hin gowwoomina. Qabsoo keessan jabeessaa waraana bilisummaa Oromoo waboo wajjin qabsoo finiinsaa jedhee Jalmaarroon. Rakkoo keessan ofii keessanii furadhaa wal gargaaraa jedhee Jalmaarroon. Rakkoo jidduu keessanitti dhalatuuf waraana bilisummaa Oromootti dhuftaniitiin hin himatina. Yoo rakkoon jiraate jaarsota keessan biratti furadhaa. Mana murtii mootummaa biltsiginnaa hin deemina. Yoo wal dhabdanis jaarsota biyyaa biratti wal araarfadhaa. Waan jiru hunda rakkoo keessan ofii keessanii furachuudhaaf yaalam. Waraanni bilisummaa Oromoo ofii isaatiifuu qabsoo hamaa keessa jira. Diina kuffisee kufaatii jira. Qabsoo irra jira. Duratti deemaatii jira. Yeroo gattaa'ee tokko tokko rakkoo keessanii isiniif laalu hin qabu. Kanaaf rakkoo keessan ofii keessanii furadhaa. Ofii keessanii wal gargaaraa jedhee Jalmaarroon. Dargaggeessi kennaa suusii keessaa bahee falmachuu qabas jedhee Jalmaarroon. Yeroo ammaa kana rakkoon guddaan jiru rakkoo gabrummaa qofa osoo hin ta'in rakkoo gabrummaa sammuuti. Dargaggeessi kennaa surree isaa huddurra gadi buusee jilbarratti hidhata. Dargaggeessi kennaa mana shiishaa oola. Dargaggeessi kennaa mana jimaa oola. Bobaa isaa jala bishaanii fi jimatu jira. Kun jijjiiramuu qaba. Dargaggeessi kennaa kana keessaa bahuu qaba. Dargaggeessi kennaa suusii akkanaa keessaa bahuudhaan suusii akkanaa keessaa uttaalee qabsootti seenuu qaba. Ka beekumsa qabu beekumsaan saba isaa tajaajiluu qabas jedhe Jalmaarroon. Jalmaarroon itti dabaluudhaan woboo qabdaa harka wal qabannee qabsoo kennaa galmaan geenyas jechuudhaan uummata abdachiise. Uummati Oromoo har'a woboo qabdaa. Waraana siif du'uu qabdaa. Waraana siif beela'uu qabdaa. Kanaaf waraana kibira yoo dhaabbatte yoo harka wal qabannee osoo hin qabsaa'inu harka wal qabannaaniin diina keenya kuffisuu dandeenya jedhe Jalmaarroon. Jalmaarroon haasawaa isaa keessatti deebii Leencoo Lataatiifis kenne. Leencoo Lataa woboon ammaa kun booji'amaa natti fakkaate jedhe jechuudhaan kan dubbate jedhe Jalmaarroon. Deebii qaba Leencoo Lataatiif kan jedhe Jalmaarroon kan inni akkas jedheef uffanni inni uffatu reenjarii mootummaati jedhee jedha Leencoon. Leencoon dubbiin siyaasaa hin galleefi namni kalleessa saba kana bilisummaa orgee gabrummaa uummata miliyoona 3 hin caalle wayyaanee jalatti kuffisee isaadha. Reenjarii nuti uffannu kana waraanni bilisummaa Oromoo eenyullee nutti dhuffisne. Waraanni bilisummaa Oromoo loleetiniin qabsaa'ee kufee kuffisee waraanuma mootummaa irraa hiikkate. Reenjarii kana kan tolche mootummaadha. Reenjariin faabrikaa mootummaa keessaa bahee kan uffatu waraana mootummaati. Mootummaa irraa hiikkanne jechuudhaan dubbate Jalmaarroon. Malee namni tokko nutti hin uffisne jechuudhaan haasawaa isaa itti fufe. Woboo guyyaa 15 keessatti balleessina jedheetiniin mootummaan karoora haaraa baasee socho'aatii jira. Nuti garuu asii dhichifna. Jarri woboo balleessuu hin dandeenye. Yeroo hedduu akkana jedhan woboo balleessuu hin danda'an.
arra bakka nu jirru kanatti waraana meeqatu marseenu eegaa kanaafuu woboo balleessuu hin danda'anii isaan achi woboo balleessan jedhanii riba dhaban garuu nuti immoo uummata keenya wajjin ayyaana keenya kabajataa dhiichisaa jirra jedhe jaarsummaanis hin gowwoominaa jedhe jaalmaarroon itti dabaluudhaan warri kaleessa jaarsummaa sobaatiin gowwoome hidhannoo keenya nurraa hiike warri akka jawaarfaa warri akka baqqalaafaa mootummaa kanaan hidhamanii mana hidhaa keessa jiru kuni siyaasa wallaaluu irraa madda kanaaf arra isaanuu mana hidhaa keessa baasuudhaaf qabsoofna garuu mootu waraanni isaan hiikkachiisan san amma deebifnee kumaatamaan hidhachiifneetii jirra isaan immoo warri kaleessan hiikkachiise mana hidhaa keessa jiran isaanuu hidhaa keessaa baasuudhaaf hin qabsoofna garuu kan qabsoofnu nama tokko lama hidhaa keessaa baasuudhaaf osoo hin ta'in ummata Oromoo hunda bilisa baasuudhaaf jedhe jaalmaarroon eebla 15 bara dhufu yoo rabbi jedhe Finfinneetti kabajannaa woboo jabeessaa yoo woboo jabeestan woboonni qabsaahaa woboo wajji qabsaa woboo wajji harka wal qabadhaa akka bara dhufu Finfinneetti eebla 15 kabajnus jedhe jaalmaarroon abbaa ixaayyee sukkaara keessaniif qabsoo deebi'eetiniin isin gabroomsuudhaaf sukkaara keessan deebi'ee nyaachuudhaaf isin harkaa fudhachuudhaaf osoo qabsaa'u du'e mi'aa sukkaara keessanii beekam sukkaara keessan kaleessa nyaachaa ture kan ijoolleen keessan qabsoo hadhaawaadhaan ofirraa ariite san deebi'ee nyaachuudhaaf osoo qabsaa'u kufe isin immootu sukkaara keessan tikfachuudhaaf qabsoo jabaa gaggeessuu qabdanis jedhe jaalmaarroon haasawa isaa itti fufuudhaan irran deebi'aa wal hin dhiibinam wal hin lolinam daangaa irratti wal dhabdan waan kana bulfadhaa yoo lafarratti wal dhabdan waan kana bulfadhaa dargaggeessi keessa yoo wal dhabe waan kana bulfadhaa amma yeroon ufii kennaa wal dhabnu miti yeroo halka wal qabannee qabsicha galmaan geenuudhas jedhe maarroon dhimma Oromoo fiixaan ni baafnam kanaaf gochuudhaaf immootu isin woboo bira dhaabbachuu qabdanis jechuudhaan hawaasa waltajjii gubbaa jiru irratti dubbate woboon qawwee qofa osoo hin taane siyaasas beekam warri kaleessa siyaasa wallaalee mootummaa kanatti akka kennate arra bakka mana hidhaa bakkoota garagaraa jira woboon garuu kinootii ammas qabsoo isaa gama siyaasaatiinis gama qawweetiinis tumsee gaggeeffataa jiras jedhe woboo yoo dogongoree gorfadhaa yoo balleessee gorfadhaa ilma keessan waan ta'eef ilma ofii mootu abbaan hin gorfata ummanni ilma keessan woboo yoo tasa dogongore gorfadhaa woboon dogongoraan yoo waa balleesse irra hin laalina tarii qabsoo keessatti obboleessi isaa irraa kufee ta'uu mala jaalli qabsoo inni wajjin qabsoo hidhannoo keessa jiru jalaa kufee ta'uu mala aaree dhufuu mala hiriyyaan isaa kan waliin loluudhaaf qabsoo irratti bobba'an biraa kufee osoo aarii saniin gama keessan dhufee waa balleessuu mala kanaaf ilma keessan yoo balleessellee gorfadhaa malee itti hin aarinaa jedhe jaalmaarroon mootummaan hin jiru mootummaan amma jiru mootummaa sobaati woboon diigeera keessa seenee borceetii jira waraana mootummaa Itoophiyaa kan addunyaan duraan guddaa seetu woboon balleessee barbadeessee jira jedhe jaalmaarroon Oromiyaan walabaa Oromoo bilisoomeef ni ijaarras jedhe jaalmaarroon warri dogongoree nu hiikkachiise bakka isaan jiran beekna isaanuu bilisoomsuudhaaf qaabsoofna jedhe irra deebiin woboo jaalmaarroon woboon yoo diina kuffisee irraa hiikaa hidhadhaa woboon makkalaakayaa yoo kuffisee hidhannoo makkalaakayaa san isin qeerroo fi qarreen Oromoo hidhadhaa jechuudhaan ergaa hawaasa saniif dabarse eebli 15 bara dhufu Finfinneetti kabajnas jedhe yeroo kennaa dhiichisaan hin dabarsina yeroo dhiichisnu of duratti gaafa bilisummaati dhiichifna amma bilisummaan ganaadha amma qabsoo keessa jirra bara dhufu bilisoomne Finfinneetti kan waliin dhiichifnu ta'a woboo jabeessaa woboo gargaaraa waan qabdaniin bira dhaabbadhaa jechuudhaan jaalmaarroon haasawa kana taasiseetii jira ijoon dubbii jaalmaarroo haasawa sa'aatii tokkoo fi walakkaa keessaa fudhatamte isii tana haasawa sa'a tokkoof walakkaa jaalmaarroon haasa'e ijoo isii keessaa cuunfee bifa kanaan isiniif dhiyeesseetii jira haasawa jaalmaarroo kana guutummatti akka dhageeffattanii fi akka irraa waaqayyobattan abdii guutuu qaba daawwattotaa fi hordoftoota keenya kabajamoo odeeffannoon keenya guyyaa irraa kanaan raawwata odeeffannoo kana qopheessuun hanga ammaatti kan isin faana ture Antolchaa Huseeniin odeeffannoo biraatiin yeroo biraa deebinee hanga wal agarruutti turtii gaarii isiniif haa taatu.